dalaga amma micoon waan jasti maali fiizaa isii kaansal duraa gootanii jette laal dubbii jala deemu jirraa bara ilmi dhugaa siyaa dhalate garuu isii duuba bakka tana ati ija Oromootiin laala jaalibsa shukriyaanis badiin qabdu dhageeffadhu dalagaa kuma takkaa firii fiizaa qabdi maallaqa bareedatteen naquu fada ni daleeddii isiin silaa ni daleeddii jette laal dubbiin keessatti isiniif haa galtu ani ammoo hamilee namaa cabsuu hin barbaadu jette sini galeemma nama as keessa dubbiitu jira jechuudha. Isiniif galaame yoo dandeesse Arafaat hanga afaan baatii jaha qofa sirraa fudhata. Dhaggeeffadhu jaalibsaa dhaggeeffadhu nuti warra biyya tana keessa dhufee dhukkaa biyya Arabaa biyya Arabaa. Jaalibsaa irra dhufteetii si dubbiin hin hafne tasii tana booda. Baatii jaha deemtee dalagaa tana kuma takkaan 800 waan ittiin aramni isii fudhatuun dalagaa deemtee. Ishii jettee baatii jahat akshan dalagattee afaan isii barraan kana fidii san fidii meeshaa adda bartee ergaa barraan afaan biraa arabni ni barbaadu dalagaa tan ta'eef dhaggeeffadhaa isiniif hima. Soomaalee bakka isiin kalee turte Arafaat afaan hin beektu dheeteeti bartee afaan Soomaalee. Lammada biyya Arabaa taarra dhufte tanallee akkuma kaleessa Soomaalee bartee barti. Yoo waannaan nama dalagaa ta'uudha ilmi namaa eeguu biyyarraa ba'u. Yoo nama dalagaa ta'e qofa biyyarraa ba'uu qaba. Ka if jijjiiree maatii isaarraa jijjiiruu danda'u. Ka abdii kaayyoo fuulduraa qabu. Nama san tahuu qaba. Namni biyyarraa ba'u. Takkaffaa Arafaatiin hangafee. Kanaafuu obboleettii baatii jaha dalaydee afaan Arabaa gingilchitee raasan maal dalagattee dhuftee dukaana dhaabbattee warri kabareedduu baadiyyaa kadheen gadda akkas naan jee osoo meessa jirtan har'a kootaan alaalaa yoo naan jechuun danda'in. Qorshii khiyaarasiiti arrabooda ajandaan godhatedha akkuma isiniin jansan kaleessa roorroo jalaan jira nagabbaasaa jettee boocha argeetoo jette kaash gootanii irraa baaftan arrallee ilaa yoo malqiyaamaa isinii dalagee jiraachisa fayyaa jira biyya namaa keessa dhukkubsataa jira biyya namaa keessa waa hedduu jira abbaayyoo akkasittiif hin gargaarsine horsiisaa xayyaara haa galtu biyya isiitti hanganarraa kaafe asii dubbii miicanii nu micciirina nuti enerjii nurraan fixina hay muccat hojjechuu hin dandeettu. Sa'aatii kanatti hojjechuu hin dandeettu. Aayidii yoo qabaate namni yoo afaan hin beekini aayidii qabaate namni yoo afaan hin beekini mana hojii seenee birrii kumaa yoo hojjete afaan ji'a 2 ji'a 3 xiqqoo ni barata san booddee achumarraa maallaqni si eda'amaaf hin deema bakka biraallee galuu dandeetti yoo achi immoo maallaqa sanillee eda'uufii baatan jechuudha. Akkasi. Maallaqa aayidii birrii kana hojjechiifteetiin ani afaan beeka fakkeenyaaf namni bira afaan beeka birrii 700 600 galuu jennu namni afaan hin beekne aayidii qabaatee fi birrii kanaan galcha jettee teesseefti isiin amma example hin danda'ama wanni akkana hin jiru fiizaa isii hojjeta yommuu kaansilii godhuun hin danda'amu isiin boruu ji'a 2 ji'a 3tti afaan barachuu dandeetti mucattiin tun hojii erga aayidii qabaattee ji'a takka hojjettee yoo mana san taane odoo mana san keessa jirtu hojii biraa barbaadattee namaan na barbaadaa jettanii hojimmaa sun yoo hin taaneef harka damoos ani amara ture rakkata marata karara galcheen gargaaraan ture obsi mee shoggitu tijana obsi arsiif arge huddu gala dhalee aseenani tidhisi Arafaat hoggaa deemte gajjettee dalagatta laal hudduu keessa si dhiitanis si kabalanis si tumanis hancufa iyya si tufanis aammin jee fudhadhu dhageesse akkasitti dalagatu jirra hudduu wali qabannee afaan keenya qaqqabnee tumamne iyyisiifamne odoon asirra jiru malaayifi sanarra jiru arabni yeroo meeqana dawwalee kottu yaanii isinirra bira taa'ee ergamee dalagee dalagaa fixee dhufe sa'aatii kanatti amma odoon sa'uu yoo nadawwalan osoon akkasitti waasa odoon nadawwalan bilbila kana bakka inni itti darbuun beeku darbeetiin deema kana dalagaa hujiitiyya jechuudha. Seegalee maaliif hin dhaama maaf hin tumama rakkoon biyya nabaaftee fi waaniin irraatti biyyaa ba'een beeka taphaaf biyyaan baane qoflaaf biyyaan baane kaayyoofin biyyaa bee kaayyoo saniifin mataa qaqqabadha kaayyoo saniifin sodaadha malee humna dhabeetii miti dandeettii dhabeetii miti si galaami kanaaf gajja'ii sii taatu dalagad sii ta'uu baattu biyya Somaaliitti deebita kanuma funyaan qabadhu osoo dhiisanii lafa si darbanii manuma tokkicha seente gajjii dalagadhu si galee tiiktooka jinnii waan jaamaa hanga afaan barattuuf irraa achi kaayi kana booda ajandaa kee miidiyaa kanarratti akka ol hin deebine gurra si calawu. Dhageesse? Itti aansuudhaan guutakka Arafaat teenya dhaggeeffadhu. Tokkoffaa irratti dalagaan
Sifira rabbi dalagaa gaarii warra rabbiin miskiina rahamata godhu si haa geessu laal. Nasiibaa si haa tolchu bareeddu teenya. Du'aayis godhadhu itti aansuudhaan. Keesaanis wal dubbifnaa shaggitu atis keessaan wal dubbifnaa. Dalagaan bakka dura sii dhufte. Mijiyyoon haa galatoomtu shaggituuni achiis sin oofu achumaayin suuraa teetiif aayidii teenatti ergitee dalagaa laalee irra si geessetti. Biyya tanaas akkasuma namni nama geessa. Riyaa taa'eeti namni harjitti dalagaa nama erga. Bilbilaan nama erga. Akkasumatti deemta. Darji keetii asuma sii ta'a waan ni bira keeriyaa. Sabboona amma shaggituu dalagaa galchuudhaa deemamoo shukuriyaadha. Isaan lachuu ni galchina jaan amma. Shaggituu biraayis dalagaan ni dhufti jette. Kumatti malee maallaqa tuffanne malee ni jirti jette. Ha dura sii dhufte. Ha dalagaa bareedduu dura sii dhufte. Keessaanii wali dhufnee shaggituu sadiis. Sabboona akkanaa miti sabboona ka dura sii dhuftee miti laa dubbii walirratti achiin daddabarsinu irra diddibaas goonee walirra sii dhufte son taane ganniin hojii haa galchitu kuma takkittii sanitti laal dhaggeeffadha kuma takkittii sanitti ganniin wanniin jechuu kiyya shukuriyyaan shukuriyyaan hojii haa galchitu kuma takkittii sanitti isii bira jirtiimi ammoo shaggituu lakkoo isii qabannee walitti dhufnee bilbilee fi yoo shukuriyyaan hojii galtitee fi hojiin san didamte shaggitutti arginee shaggituu yoo dandeessee dalagatte dalagattu dadhabdu immoo isiin ganaa nama dalagaatii miti nuus hin beeytu nuti isiin beeynu ajandaa siin cufna amma shukuriyyaan kuma takka inni galchetteemi haa galchitu karaa gabaaba gamaa gamana qabnu waan ta'eef ani immoo kayyaata kiyyaatti akka wallaalumsa kiyyaatti ani fudhadhu dalagaa namni galchuu qabdu shukuriyyuma jireetti namaan. Shukuriyyuma ennee bar. Nagee isaa ta'oo. Shaggituu osoo hin taane shukuriyyuma siin bira jirtu jechuudha. Shukuriyaa enne shukuriyaan inni akkasuma jechuu jirra. Walii gallee? Yoo akkas taate walii galu. Yaa. Yoo akkas taate walii galu. Shukuriyaa yoo galchite yes. Inni yeroo dubbatu. Kam jirtanii? Fayyaa jirtanii? Nagaa. Kam waltan nagaa? Jiddumaanuu Jaan akkam? nagaa ganni jirtaa lubbuu. Nagaadha akkam fayyaa? Eessa jirti mee isheen dalagaa wayiitillee Dubaay jirti. Dubaay beekamu akkam Afaan jirti? beeyne si bira ni jirti Dubaay. Dalagaa wayii hin jirti. Suuraa ishee ittiin erga yoo jarri filatanii hin seentee. Itti argee. Afaan hin beektu karaa waan akka gabaabaadha. ni jirti afaan hin beektu. Beeka afaan akka hin beekne isheen akka biyya haaraa isheedhaaf haaraa ta'e bar duraayyuu akka biyya kanaatti yoo callistee mana maadaam ishee galtee raattee tan afaan ishee baratteetti. Yaa dhiiroo duuba. Afaan baratama nutis maal garaa Dalagaan as baate jedhan kunoo dalagaan as baate kunoo. Amma karaa gabaabaadha. Ganni fooloo waliirraa qabnaami. Yaa. Foto walirraa qabna eessa akka jirtu mee natti maal tokko Dubaay Ganni namas warra ganni namas warra Dubaay irraa jirti shaarjaa miti Abu Dhabi jirti okay Abu Dhabi jirti ganni keessaan na dubbisi ammas erga yoo barbaadde nambara kee qabadhuuti na dubbisi walaati wala shaggituullee jechuudha amma isin erga unkaan foto aduun taane viidiyoo isin erga iyyuushi ujummaan sun dhugaa haa ta'u malee rakkoo takkaa miti. Walumaanuu wal gabbuun suuraa ergaa fi eega dalagaan jiraatte amma haa deemtu sa'aatii kanatti ganni ergi. Okay, haa isin jiree jira naa ergi sareetii. Namni suuraa erganii fi suuraa san maxaratanii yoo ta'e